buna dhuguun Sanaraadha. lakki haraaraa miti. Aadaa hoggaa jennu waan deddeebii hin godhamu jechuudha. Amma guyyaa Jummaa dhaquuni fakkeenya si gaafan guyyaa Jummaa dhaquuni waa lama wal keessa. Guyyaa akkasii eeggannee itti deddeebina. Itti amannee ammoo aadaadha. Amannee aadaa jechuun Aadaa uummata kamiiti? Aadaa amantaa Islaamaati. Jabaartu. Waraabee. Hundi intikishoon fudhatamu. Aadaa fi amantii waan wal adda taateef. Lakki aadaa jecha juufanaa siifuu jira malee jummanni aadaa jechuutti hin jiru. Deddeebi'iidhaan waan godhan jechuudha. Walii gallee? Amma fakkeenya gabaaban siifan lafaa faanee yoonii fi ummata adaree bira dheeyne ummanni adareedhaa mana yeroo jaarratu madaba waan jaaniin qaba. Madaba kana mana tokkoomi mana hedduu keessatti agarta. Wanna kana maal jennaa waan hedduu deddeebitu waan taateef jecha horteen dhuftulleen madaba ni godhatte jechuudha. Aadaa jennaan. Digalee manarratti waa fafannisuun jira. Manarratti waa fafannisuun kuni yeroonii fi gartee mana daree hunda dheeyte waan fafannisan agartee jechuudha. Maal jennaan kanaanis aadaa jenna. Waan deddeebiidhaan godhamte jechuudha. Baraddu. Kanaaf amantii fi aadaa wal dura ni dhaabbatti bakka jettetti aadaan amantiin faalleessitu taanaan wanni isin dura dhaabbattuuf hin jiru jechuudha. Baay'ee sarara ammaan kana irreechaa fi amantiin Islaamaatu waliin faalleessitu. Irreechaa fi amantiin Islaamaa waliin faalleessite. Baay'ee. Akkamitti yoo kanaan jettu taate Hamzaa irreecha jechi jedhamu hiikni isaa maali? Talamadaati irreechi kun irreecha lama. Irreecha malkaatii fi irreecha tulluu jedhaniin. Irreechi tulluudhaa gaafa gartee isaan kadhatan. Irreechi malkaadhaa gaafa gartee isaan galata galfatan. Galata galfannaa kana keessatti akkaataan isaan itti galata galfatan akkami? Waan kana hunda yoo keessatti deebinee qaceeloo ilaallu taate narraa godhanii asii sagaleetii dhaga'u jira. Baay'ee. Ifiin dhaga'u jira natti deddeebitee natti yaa. Tanaaf irreecha malkaadhaa gaafa jennu fakkeenyaaf amma hora arsadiitti maaltu ta'e seenaa kana beekaa namni. Maaliifi yoo jala deemte waa hedduu hora arsadiitti maaltu ta'e maaliif horri arsadii hora arsadii jaame sababaan inni itti jaame hoo maali? Arsadeen kunoo YouTube background goote seenaa jala yoo deemte waan ajaa'ibaati agarta. Wanni hundi silaa beekumsaan dubbatamte hedduu barbaachisaadha. Irreecha keessatti immoo warri gartee Oromoon muka gabbartii ijee waan san fuudhee uummata kanaan diru siigalee takkaa Oromoon muka gabbarteen beeytu mukaa fi sujuuddeen beeytu. Warri gartee muka dhadhaati buka ja'an kuni silata ja'aniiti bara 19 duwwaa 3
ummanni gartee amaaraa wahii ka'ee dhaqe Kaabkatiin ati irraa dhaabee. silata jaa ummanni amaaraa waan takka yoo rabbi godhee fi waan tana goonaa jaan muka san jala dhaqanii ummata achitti gartee rabbi isaanii galata galfatu gaafa arkan wanni nuti isinii goonu wanni biraan jirtu muka isin jala dhuftan kana akkamitiin hin nyaanne muka kana gartee dhadhaatiin salliita hoggaa dibarmitii waan sanitti hin dhiyaattu gochi kun ammoo bara 19 duwwaa 3 itti dabalame jechuudha. Achi dura Oromoon takkaa muka dhadhaan dibdu sujuudan qabdu Oromoon takkaa mataa gadi hin godhattu ol godhattee rabbi kadhatti malee waanin seenaan beekurraa isinii jira. Tanaaf galata galfannaadha jechuudha. Irreechi malkaadha. Irreechi tulluu immoo yaa rabbii muka kana uumte yaa rabbii bineensa kana uumte yaa rabbii dachii tana uumte rahmata keetiin nu dhaqqabii jaaniin rahmata keetiin nu dhaqqabii duba gaafa rahmanni godhameef ummanni kuni achi deebi'eetiin mallee yaa rabbii rahmata kana nuu buufte galatoomi jechaa galata galfachaa jiran. Namni isaan galata itti galfachaa jiranii isa tokkicha jechuun ummanni Oromoodhaa amata 10 dura gartee osoo fi ummanni addunyaadhaa waan adda addaatti amanuuti isa tokkicha kan duune kan dulloomne kan dhalle kan dhalanne jee amanuu ture. Tanaaf wanni takkittiin itti ni dubbatameera fayyanii bidadha. Akka Hamzattiin isin haasa'u jiran warri ulamaayii qabna jettanis ulamaayii teessanii dhaqaa gaafadha. Anammoo Hamzattiin dubbachuu jira if bakka bu'ee. Tanaaf akka xiyyaatti wanni inni balleessu takka hin jiru galatoomaa fitadhe. Gaafiti kola hawultiin achi keessa taasisa achi keessatti hawultiin achi keessa dhaabbatamtee jirtu sana hospitaalaa. Hawultii tam achi keessa hawultiin jirti. Hawultiin achi keessa hawultii jirtu. Hawultu mata kan agarre. Hawultiin jirtu jechuudha. Okay. Viidiyoo mureetiin isinitti ergamee isaanii isinitti erga. Ni jirti viidiyoo irratti agarsiisa. Hawultii takkaan agarre yoo aaree. Isiniitu godhee tolbaasi. Garuu manni sujuudan qabuu siin jee manni waaqeffataa sujuuda ol godhatee kadhata malee gadi hin godhatu. Tubarra jirti ayyee Hamza. Hamza. Yoo. Ayyee asirratti inni kun duba aadee irreechi aadee naammoo amantii naan Ustaaz Hamza gaafa. Sagaleen gaya jira. Irreechi aadaa jennaammoo amantii fakkeenya Dubbita kana deebi'aan wayii laa akka adii taatee fuudhu. Dada gargaarinni waan takka ta'u fakkaatee adda baafamni jira waan ta'eef suuta jii waan saayisii jiru qabatte suuta baafattaa qabdi. Waan wal Gaabii takka gaabii duraan gaafanne san irra deddeebiin hafa. Gaabii biraa aaree dabra deema. Hamza bishaan finnaquun sun aadaadha moo amantiidha maali sinoo maali bishaan akkasitti finnaquun sun? bishaan akkasitti citaa keessa kaa'anii ol baasuun sanii ni'amuma rabbiin isaanii buuse garsiisuudha bar. Bishaan sun imma duuban namaatu lafa saniin naqeemi. Lakki. Hoora Finfinnee ammaan tana maddaa miti bar. Hamadduu miti lakki wanniti lafa naqamuun iida lamaan isiniin jee aadaa lama. Ayyee. Takka arsadiidha, takka irreecha tulluuti, takka irreecha malkaati. Malkaa jechuun bishaan jechuudha sii galee. Hamma godhamuu deemu kun eenyuun beeka irreecha tulluuti moo irreecha malkaati?
Eenyu namni beeku jira isan keessa amma? Malka dho. Iddoo kadhannaadhaata rabbiin nuu kanne. Malka. Ammanuma sanii. Irreecha malkaati. Malka. Bakkuma sana. Ustaza. Rakonto. Rabbi kadhachuun ibaadaadha moo aadaadha? Eegee ibaadaa taate ibaadaan takka karaa rabbiin ittiin ejjejeen malee ni taati. Isaan gaalaa lama wanni ati beekuu qabdu. Bakkeen qabu. Naafi ati akka nam tokkootti. Sawaaba ni qabda. Okay. Malee aadaadhaa miti nama galateeffachuun. Haya. Ibaadaadha. Nama galateeffachuun jechuun maaruufuma bakka wajjuma jireenya namaa sochuudha. Galata namaa beeku jechuun namuma maqee kan. Aadaa siimi ibaadaa siimi jechi jirta. Maaruufummaa sanatti sawaaba ni qabda. Rabbi irraa galata ni argatta. Maaliif namni gaarii dalage Seenaa nama ibaadaa keessa seenuu deemte haa. namni gaarii dalage hundinuu sawaaba numa argata. Fakkeenyaaf nama karaa deemu jiru tokko ati bishaan yoo baasee yookaan salaamu alaikum yoo ta'e yookaan baluu kam nagee attee fuula bareedaa agarsiisee ibaadaadha moo kami? Moo maaruufummaadha garuu sawaaba ni qabda rabbi biraa. Maqaan achi jala hin jiru. Aadaa moo ibaadare? Kun gama ibaadaatti as dhiibata parsantii 70. Ammoo parsantii wayii akka ibaadaan ta'e nama agarsiisa jechuudha. Parsantii hanga hafte takka akka ibaadaan ta'e nama agarsiisa akkasimi. Jechuun sa'ilee laalichuma barbaadde malee gama ibaadaas dhiibata laalichuma barbaadde jechuun kaa akkuma inni itti murteessu dhibuu kayya malee. Eeyya. Laalamma. Kanarratti warri bakka san dhaquu nuuf amantiidha jechaa jedhamu kam iddoo kun. Ebar yoo amma laala akka manne haasa'utti yoo wanni kun amantii tahees yoo aadaa tahees yoo amantii taheen jee taraa durarraa hin jee lakum diinukum waliya diini. Si galee amantiin teessan isiniif haa taatu tiyyaas naaf haa taatudha. Kana ala wanni biraan jirtu akkasuma mire yoo aadaa taates aadaa namaa xiqqeessuun hin barbaachiftu. Tanaafuu irreechi dhufeef bahanii irreechi shirkiidha jechaa ooluun xiqqisho akka waan gartee daangaa uummata kana dabruuti na fakkaataan. Garuu dinniin dinniina maaliif dinniina godhaan oolle yoo amantii taate amantiin biraatu ta'a ayyaana jira. Sanus gaafii ni qabnaati maan barbaaddan. Akkiin jee amantii islaamaa keessaa aadaa wanni jaamaanii jirti. Amantiin islaamaa aadaa hedduu qabdiya. Aadaa jechuun warreen fontanaa hojii fitee jira dhiifama ustaadhaan isaas barattu. Aadaa jechuun waan ganamarraa fakkeenyaaf buna tokko yoo deemtee siin jessii gabaabsa karaa gabaabaa gada sirraa fitee jira bara. Buna tokko ganama deemtee yoo kaduu itti ta'e aadaa jechuun tokko sanumaa jee sirraa gabaabsa kan waan bira dabarsan. Akkasumas ustaadhaan jedhu. Akkas. Akka kanuma Tiyoba. Hajji kan ilaaltamsa. Hajjiin immoo aadaa. Maal jettee eenyu dubbate isaa? Dubbate gubbaa faamii jaanii kana. Gosaan fixan. Irraa cufuun beektaa miskireetti gaddi. Irreecha bara wajji qabnaati kophaa teessan fudhattanii maan raasoo ittiin jeetin. Hin beeku. Akkasii irreechi amantaa islaamaatiin dura amantaa abbaa keessanii abbaa kiyyaatii fi abbaa isin hundaati. Amantaa yaa aadaa jechuun aadaa abbootii teenyaati. Aadaa hortee hundee Oromooti. Garuu yoo amantaa tahees isaaniif yoo amantaa tahees amantaa namaa bu'uun hin jiru akkasumas dhiisuudhaafi. Garuu ammoo isaan akka aadaatti qaban. Aadaa jechuun fakkeenyaaf yeroo gannaa yaa waaqa
bacaqii gannaarraa booqaa birraatti nu dabarsite maqaan kee haa ulfaatu jaan akkana jechuun jechuun galateeffannaadha. Galata jechuun shukriin amantaa islaamaa keessaas ni jirti. Yeroo gaara bahaniis isa ni jira miti ilillii bareedduu fi lafa bareedaa kana nu uumee fi maal jedhaniiti galanni isaanii waaqa tokkichaadha. Waaqa biraa hin qaban akka uummata addunyaa akka sadarkaa akka uummata addunyaa kanatti namni waaqa tokko jiru Oromoo malee hin jiru waan si ajaa'ibu. Hatta uummanni ambiyaa ergameef hundinuu ni jira. Ina garreen Oromoo qofaan beeka akka mataa kiyyaatti. Kanaafuu galateeffannaa aadaa isaaniiti malee kun waan amantii wajjin wal qabu hin qabu. Anuunumaa kabaja bakka islaamummaadhaan wal duraan na duraan walitti hin buunetti yoo kabaje ni jira miti galateeffannaan bareedaadha maashaallah. Boga boga birraati. Ammoo akka laalutti uffata wanta kana. Iddoo wanta kana. Meera koi. Bakka gartee hawaasni hundinuu aadaa qaba. Hawaasni hundinuu bakka jiranitti aadaa isaanii qaban. Hatta Somaaliilleen osoo ni fi islaamantiin dura waaqeffannaa ala turte, amantii waaqaa kana kabajuu turte, amantoonni sabni hundinuu aadaa mataa isaanii qaban. Amantiin islaamaa waggaa dhufte aadaa shari'aadhaa wajjin wal faalleessitu hunda dhowwaa dhufte. Wantoota shari'aa wajjin wal faalleessu. Wantoota shari'aa amma fakkeenyaaf uffannaa aadaa Oromoo fudhattee shari'aa wajjin wal hin faalleessu. Garuu dhalaan harki asin murtee 8 gijee uffattu harka siidaa mul'isuun ni dhowwiti. Siigalee wantoota adda addaa kana kaan hambisaa kaan. Saddeenni dhiyootana badeeni beekta. 8 dur footoo siifin ergameen. Ayyee. 8 dur footoo siifin erga 8 jechi jiru maalirraa akka uumame meesillee absee afaanitti illee qabee dhiifama. Maabshir. Arsadii kanaatu diina wahii dheeysee muka wahii jalatti diina san jalaa bahe. Arsadiin kun rabbuma tokkichaafif qabee guyyaa 8 soomane. Waan tana takkaa dhageessaniisi. 8 wanni jawwachiisaa. Meeraa koi kaa. 8 wanni jaamu achirraa dhufe. Sigale inumaatu yeroo gari hoggaa achi deemtee ilaalte akka waan waaqeffataan islaamaa wajji parsantii 99 wal fakkaatu. Sigale amma fakkeenya gabaaban isin kan mul'aasin 8 jechuun jechuun miti huccuu qaama dhalaa mul'ifu jechuumas. Qaamni amma gartee 8 asin muranii maal godhan 8 jalaan 8 wanni jira shamiza harka dheera siifin erga haawwan keenya dur yeroo dheeraa dura kaayachuu turan. Siigalee dur shamizni ni jira gaafa ni jira arraami bar. Ayyee. Arraamiti bar 8 tanaaf wanni hedduun yoo ni jala deemtee ilaalte akka waan gartee ummata kana amantii wayii samiirraatti dhuftee si fakkaatti. Parsantii 99 siin jee amata kanaan 5,000 dura ummanni booranatti ta'anii maal jechuu turan ummanni waaraagu amantii lamaa isinit dhufa. Amantii lamaan keessaa amantii isa gartee teessan fakkaattu qabadha. Tawaaqa tokkochatti isin ajajju qabadha. Ja'anii dhaamsa dhaamuu turan manguddoo san yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo irraa waraabeetiin fida. Amata 5 dura abbootiin teenya akkana itti dhaamuu turte ja'anii. Siigalee kanaaf 8 wanni gartee amma wal faalleessu amma laala amantii islaamaa keessatti namni hoggaa nama ajjeese maal godhana fulkaase. Maal godhan? Walii isaatii dhiigan namni keessanii gaafatee baasaaf. Baasaaf gumaan akkamii kafalama? Seera mataa isaa qabataniis. Kanaas fidanii seera mataa isaa keessatti gaa yoo loon taate loon 100 yoo horii taate horii 100 mire. Egaa wal dhaba maree gaa kaanii fi kaan irratti wal dhaba maree seera akkasuma qabachuu barbaadee akkuma ka Oromoo sani. Ka Oromoo sani kaan. Haya nama ilkeessa irraa cabse Oromoo keessatti maal goota beektaa? Ilkuma irraa cabse. Siigalee akki jaanammaas
harka hanna bare maaltu sosso'aa jette Oromoon Dolu. akka gartee islaamatoo maal godhan Ni muran. ni muranii jaa muraa sangaa akka isin taateen akka biraatti ramana ammoo dubbii wal fakkaata. Mura amante jo amatis. Lakki ani namanne ammuraa akkaanti amanuu jira malee jecha san fakkaata. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Yoo lakkoo ina waa hedduu wal fakkaata jechuun fadheeti itti oofee bulqaasim dubbiin teeti. Aye. Qabdi takarree mutarakhasi abab ya koy gutaka. Ustaz qabdi takarree mutarakhasi. Waa'ee saddeeta sanirratti kaasee jirta. Waa'ee harsadiidhaatiif kana hundarrattuu kaasee jirta. Wantoota kana osoonii fi ammaan tan harsadiidhaaf kana dura dhufiin illee Oromoon akka naayilii fi kanarratti illee reeffachaa turte ni himan. Atillee reeffuun tan amata 10,000 jetti. Oromoon amata 10,000 kana dura yoo ni jirti taate moosanuma booda Oromtichuma qofaatu jira moo hawaasa hundaatitu jira Booranaa fi Bareen tokko hundi akkasuma jirani ta moo isaan kana keessa isaan hundinuu akkasumatti reeffachuu turani ammoo fabrikeet taate nuuf haya isaan bira yoo dabarte yoo amata 10,000 fi 5,000 ammaan tanii jaamnu kana taate maaliif abbuma 5,000 fi 20 Oromticha galla tunis qabxii ijoodha booda kee kaa'uu dandeessa abbaa biyyaa baradhu ustaaza waqaatiin ibsuu dandeessa. Ayyee galatooma anilleen hedduun turu booma lamaan dubbadhee ba'a. Yaa jara keenya mee kitaanu alhamdulillah miidiyaa sarkanne miidiyaa adda addaa arganne ummanni Oromoo kuni Oromoon tuni balloodha Oromoo kiristaanaatii fi Oromoo musliimaa waaqeffataa akkasii qaphenteelleen hedduu jira jechuudha. Kanaaf mee wanti akka gaaf tokko kaaneetii irreecha kana namu irree hirmaatee irreecha kanaan waa hedduu cabse namni jechuudha. Gaaf tokko buunee fi duula wajjin deemtu duula sun cabsitee akkas deebite namu mana isaa gala malee bakka duulaa waraanaa sun waliin hin galu jechuudha. Irreessi amantaas ta'ee ammallee gartee aadaas ta'ee wooma fadhallee ta'ee lakum diinukum wal jadiin Dr. Hamzaan fite duraanuu jechuudha. Diin keenya nuufi diin isaaniitiis yoo amantaa ta'es isaaniif jechuudha. Kanaaf obboleeyyan Islaamaa hedduu jira warra amantii Musliimaa irra duulu jiru. Hedduu jira warra amantii teenyatan qarshiin illee nama keenya meeqaan tan balleessu jiru. Akkana kanarratti xiyyeeffannee daawaa kara kana oofuu dhiifnee uummata dheengaddee fi mirga rakkate kana. Kagartee hootaa irreecha kana jee dirqee gartee daawaan irratti bahuutti hin jirre kana. Nama keenya masjiiduma keessatti barsiifannee halaalii fi haraam adda baafachiifnee waan kana miidiyaa irratti silaa akkumas Dr. Hamzaan jettee irraa dhaabbannee gaarii yaada kiyya jechuun. Inni dhaamsi biraa dhiifa manaa godhaa. Inni aanni biraa Dr. Hamzaa keenya kanaafiin hedduu waa hedduu dhaamaa jechuudha. Dhaamsa tokkoon itti dhaammachuufadha. Ilma biyyaatilleedha. Eegantummatti illee waliin deebitan naan hin jiinaa'ee waan hin jeefiin qaba. Hamzaan kuni qaamaan namatti qaallee ta'uu ani dinqisiifataa isaati waggaa 7 irraa yookaan waggaa 8 waggaa 12 irraatiin isa jala jira miidiyaa jechuun dinqisiifataa isaati ani dhuguma rabbiitti ani silaa doktoreetii namni namaa kanne ani firofeesaraan kannaaf jechuudha doktor Mucaa doktor Hamzaa kanaaf inni daa'ima nama xiqqaadha ammoo inni manguddoo nama guddaadha jechuudha qaamaan xiqqaa guddaa gartee rabbiin guddisee jechuudha kanaaf doktor Hamzaa kiyya wanni inni siin jiru wanni inni siidhaamu kobbaleessaa tokkotti ati nama guddaadha nama gaarii nama beekumsallee qabu Joollee garii dhiifa manaa godhaa warri miidiyaa kanarra waliin jiru waan hin bakka biraatitti gartee dhageefiin jaa joollee xixiqqoo gartee joollee xixiqqoo gatii namaan beeyne joollee gartee nama madaallee kanaa wajjiin hogguu garii hogguu takka wayin itti himattee hogguuniif isaanii wajjiin gartee sammuu ta'e bareedduu ta'e isaanii wajjiin jeeqamtu hedduu nadhaga'ema jechuudha. Joollee akkasii warra gartee joollee darasaarraayis warra aliifata ta'e ni addan baafatiin jira. Jee gartee waa hedduu gartee amma duratti illee nuu himtee jirta ijoollee akkasii sunii wajjin gattee isee oguu miidiyaa kanarraa sammuu ta'e bareedduu tana akkasi jeeqamtu an akka nama tokkoon nadhaga'ama. Kanaaf wanni ni gootu dhaamsa dhiifamaa wajjin miira keessaan seenee jira. Dr. Hamzaa kiyya wanni nu gootu miidiyaa kee banadhu achisi dhufnaa fatuwaa waa hundarraa nu godhi tokko. Inni kaan waa'ee miidiyaa kana sooshaal miidiyaa namni dura gartee namni akka Oromootti bahaa fi dhiyaa jidduutti namni meeshaa taasisu dura harkaan qabate hin jiru jeetiin itti amanaa jechuudhaan zamana dheeraa jechuudha. Zamana uummanni silkii gartee Nookiyaa duriin deemu ati waa'ee gartee keenya gartee yookaan gartee kunoo namni tokko as garagalee kuunii fi duule qootaana duulaa jechuudha na fakkaata jechuudhaani masjiida qabnaa dirreeyidaa qabnaa nama keenya keessa barsiifachuu ni dandeenya. Wallaalaan keenya achi yoo dhaqee dhuguma rabbii gaafa kana keessatti namaaf sujuudus waan garree ammallee waan sujuudaniifis waan garree achirra dhaqaniituma bishaan dhiqataniituma yaa'anii
kana gaa'ee dhiifama naa godhaa. Dr. Hamza Adillee yoo ni gartee kun wasanaa sibbee baleessa xiyya gaadii fa manaa godhi waan isi